barumsa halkan kana fakkeenya xumuraa tanaan xumura jedhee yaada. Akkuma isiniin jedhe mu'jizaa lakkaa'ameen dhumnetu jira. Namni barumsa guddaa hin qabne kaaka kiyyaatu fakkeenya hedduu isiniif kennuu ni danda'a. Kitaabni Rabbii kun mu'jizaa gaazexeessummaati. Odeeffannoo isiniif kennuu irratti hundaa'e kitaabni kun mu'jizaa embriyooloojiitillee kan saayikooloojiitillee isin warri barattan kitaaba kana banaa laala. Beekumsa Rabbii isiniif kenna irratti hundaa'ate kitaaba kana madaala. Wallah kallattii hundaanuu kitaabni kun mu'jizaadha. Mu'jizaa caale. Gaazexeessummaa tanaan wal qabate waan tana akkuma tasaa argadhe. Ana wantoota hedduu akka tasaa argadha. Garuu waan tasaa yoo jedhu waanuma tasa mudate jechuu miti. Rabbi subhaanahu wa ta'ala musabbibul asbaab sababa namaaf uuma. Yoo isin of qopheessitan dubbii nama wahii keessatti agarsiiftuu wahii isiniif kenna. Yoo san isinis waan takka argachuu dandeettan. Akkasumas namni wahii waa isinitti mul'isa. Isinis waan saniif of qopheessitanii waan jirtaniif isa keessatti argannoo wahii argachuu dandeettan. Amma magaalaa Darban irraa kiiloomeetira 32 fagaadhee jiraadha. Guyyaa hunda ganama gara Darban seenuudhaaf karaa biich rooddi jennee waamnu kan akka karaa qarqara bishaanii jiru yookiin karaa saayikiliin deeman fakkaatu irra deema. Ani karaa biich rood san dhiisee karaa biraa kan firiiwee jedhamu fayyadama. Sababni isaa dalagaa kiyya yeroon dhaqqabuuf isatu naaf dhiyaata. Amma yoo yaadadhu karaa duraanii irraa bakka karaa wal qaxxaamuru irratti nama gaazexaa gurgurutu jira. Namichi kun beeksisa gaazexaa isaa ittiin beeksisu qaba. Ganama hunda gaazexaa isaa gurgurachuuf beeksisa haarawa fayyadama. Ani osuma konkolaataa kiyya oofaa jiru beeksisa kana arge. Kana booda sammuu kiyya keessatti gaazexaan hardhaa waan bitamuu maluu miti jedhee bira kuta. Akka beeksisichaatti wanti gaazexaa keessa jiru waan nan gammachiifne bituu hin feene. I don't want to buy the newspaper. According to the placard, what they're offering me, the news inside, I'm not interested. So I park my car in Durban, in the city. Achi booda konkolaataa kiyya magaalaa Darban keessatti dhaabee gara waajjira kiyyaa miilaan deeme. Osuma deemaa jiru karaa wal qaxxaamuru kan biraa irratti gaazexama duratti arge. Namichi gurgurus kan biraati. Beeksisni isaatis kan biraati. Kana booda gaazexaa san bitee deeme. Gaazexaan ganama san bahe wal fakkaataadha. Garuu beeksisni isaa garaagarummaa qaba. Wanti kun irra deddeebiidhaan na mudate. Dura bituun barbaadu garuu eega magaalaa seeneen booda bita. Kana booda wanti kun maaliif mudachuu danda'e jedhee yaaduu jalqabe. I don't want to buy and I buy. And I'm trying to think, why does it happen like that? I didn't want to buy and I bought. Why? Deebiin argadhe. Beeksisni karaa duraa irra jiru kan karaa biich rood irra jiru warra adiidhaaf qophaa'e kan warra Awurooppaati. Nuti gosaan adda qoqqoodamnee jiraanna. Beeksisni sunis warroota adii ofitti hawachuudhaaf qopheeffame. Faranjoonni gaazexaa sana akka bitaniif dirqamsiisuudhaaf beeksisa akkasii fayyadaman. Beeksisni sun nama adii saniif hawataa ta'ee argama. Ana ammoo nan harkisu. Fakkeenyaaf waa'ee Zoolaabaad haasawa. Isiin atileetota biyya teenyaa keessaa takka. Ani waa'ee Zoolaabaad beekuun fedhu. Isiin meedaaliyaa moo'atte jedhan. Ana maaltu na dhibere? Waa'ee faranjii golfii taphatu kan gaarii pileeyer jedhamu nama maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu argatee irraa haasawa. Kanaafuu maaltu na dhibe? Waan kana dubbisuu fedhiin qabu. Garuu akkuma magaalaa seeneen bakka warri Indiyaa jiraatutti dhufe nuti gosa wal qoqqoonnee jiraan. Gaazexama wal fakkaataa dhiisee bira tokkote santu asis jira. Garuu beeksisni isaa waan na hawatu ta'ee waan argameef bite. Gaazexaan lachuu tokkuma garaagarummaa hin qaban. Garuu keessa isaanii artikiloota garagaraa hedduutu dhimma garagaraa fi mata duree garagaraatiin jira. Kanaaf warri gaazexaa gurguratu kun nama ofitti harkisaa jira. Warra adiif beeksisa tokko, warra Hinduutiif beeksisa biraa, warra Afrikaatiif beeksisa biraa, warra bifa makaa qabaniif beeksisa biraa waan namni barbaadu dhiheessan. Akkaataa hordoftoota itti adamsan ni beekan. Anis hayyee sababni an qabameef kana jedhe. Gaazexaa san dura bituu hin barbaadu ture. Garuu boodan hin bite. So I said, right, that is the game. Why I'm getting caught out. I don't want it and I buy it. Gaazexeessaa gaarii jechuun, gaazexeessaa cimaa jechuun, gaazexeessaa beeksisa namni hundi akka bitu dirqamsiisu qopheessu. Beeksisa garagaraa fayyadamuu miti. Barreeffama tokko barreessee beeksisa takka qofa yeroo maxxansu warri Paakistaanii irraa bita, warri Baangilaadesh irraa bita, warri Arabaa irraa bita, warri Ameerikaa ni bita, ummanni cufti ni bita. Gaazexeessaa beeksisa akkanaa isiniif dalaguu danda'u. College Times yookiin Gulf News keessaa osoo jiraate abbaan miidiyaa sun namichi sun akka deemuun godhu yeroo hunda haalaan kunuunsa. Namni beeksisa guyyaa hunda dalagu beeksisaniin ammoo namni hundi akka irraa bitu godhu. Gaazexeessaa akkaan cimaadha. Rabbiin ol aane danda'an waa hundaa, beekaan waan hundaa, uumama isaa hunda ni beeka. Akkaataa itti isin hawatuu danda'u ni beeka. Ilma namaa akkamitti gara kitaaba isaa akka itti harkisuu danda'u ni beeka. Isas isinitti mul'isa. He's showing you. Our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is in Medina. He's surrounded by
nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam yeroo madiinaa jiran madiinaa keessa mushriktoota keessa ummatuma isaa keessa warra mushrika ta'an munaafiqoota muslimtoota yahudotaa fi kiristaanaan marfamanii turan ummata garagaraa shaniin marfaman dubbii yookiin yaadni isin ummata kanaaf dhiyeessitan akkam ta'uu qaba ummata garagaraa shantu jira ummata kana akkamitti ofitti hawattan dhagaha rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waan jedhe He says, not he, Allah is through him, using him as a mouthpiece. He says, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. sila oduun muusaa sitti dhufeera laala akkaataa seenaa isaa itti jalqabe sila oduun muusaa sitti dhufeera yahudaan waan kana beekuu barbaadde yeroo dubbii wahal ataaka hadiisu muusaa jedhu dhagahan waa'ee muusaa inni maal beeka laala akkamitti akka of gowwoomsaa jiru jecha haasa'uu jalqaban kiristaanonni ammoo waan hin beekne keessa maaf of galcha jedhan mushrikoonni ammoo amma gaa waan kiristaanonni fi yahudonni isa godhan laalaa ittiin gammanna jedhan muslimtoonni ammoo eeyyen dhagahuu barbaanna oduun muusaa maali jedhanii seenaa saniif dheebotan hundi namaatu maal akka ta'e beekuu barbaada Everybody is agog. Everybody wants to know what. Say, Izra'a naran. yeroo ibidda argu dubbii tana bifa diraamaa fi fakkiitiin ibsaa jira dhimma kana sammuu keessan keessatti fakkii itti godhuu dandeettan قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. maatii isaatiin as ta'a ani ibidda arge waan irraa qabsiifattaniin isinii fida yookiin ibidda biraa nama karaa irratti na qajeelchu argachuun kajeelaa jedhe yaada dhukataa tokko isaaniif kennaa jira al takka waa'ee ibiddaa haasawa al takka ammoo waa'ee qajeellumaa haasawa rabbi subhaanahu wa ta'ala isa harkisutti jira sababni isaa inni ibidda argachuu akkaan barbaada ture qajeelluma argachuus akkaan barbaada ture eega misra keessatti nama yahudaa tokko gargaaruuf jecha nama misraa tokko ajjeesee rakkoon isa mudatteen booda Muusaan alayhi salaam nama akkaan jabaadha nama laafaa miti namichi al takka dhahee jennaan namichi lafa dhahee du'e sababa kanaaf biyya san keessaa baqachuu qaba lammii misra ajjeese kun ammoo yakka guddaa ifamni isaaf hin malle kana booda gara Madiyaan baqate achittis dubartoota lama rakkoo irra jiran arge dubartoonni re'ee fi hoolota ofii bishaan obaasuu barbaadanii warri dhiiraa ammoo humna isaanii fayyadamuun dubartoota tanniin miidhuu barbaadan Muusaan alayhi salaam jidduu seenee dubartoota tanniin gargaare hoolaa fi re'ee isaanii bishaan akka obaasan godhe dubartoonnis gara manaa deemanii abbaa isaaniitiin dargaggeessa tokkotu bakka bishaan obaasnu san jira nama bareedaadha haala amalli isaatis gaariidha kanaafuu osoo nama kana gara mana keenyaa fiddee faayidaa guddaa nuuf kenna jedhaniin innis dhaqaa fidaa jedheen jarris ni fidan Shu'ayb abbaan dubartoota Muusaa walii galtee mallattees laali ilma kiyya nama nu gargaaru barbaanna kanaafuu nu bira turtee waggaa 7 yoo nuuf daladde intala tiyya siif kenna ni fuuta jedheen kaffaltiin irratti walii galan kaffaltii guddaadha waggaa 7 dalagee eega xumureen booda haadha warraa isaa argate tarii waggaa 7 itti dabalee ammoo ijoollee haga 6 argatee jira kana booda jireenyi baadiyyaa kun isa nuffisiise namni magaalaa keessa jiraataa ture namni masaraa keessatti moototaan kunuunfamaa ture amma baadiyyaa keessatti re'ee fi hoolaa tiksutti jira kanatu isa nuffisiise waggaa 10 fi waggaa 14 dalagee nuffee jira waan kana dhiisee biraa deemuu barbaade kanaafuu soddaa isaatti dhaqee angara bakka biraa deemee jireenya kiyya tolfachuu barbaada jedheen soddaan isaatis ilma kiyya jaartiin tee jaartii teeti ijoolleen teetis ijoollee teeti qabeenyi hoolaa fi re'ee kan na biraa qabdu kunooti kanaafuu deemuu ni dandeetta jedheen kana booda Muusaan gara Sinaay deeme bakka tokko gara bakka biraa cehaa jiraachuu jalqabe akka himamutti foon qabu ni fixate of biraa daabboo warra yahudaa kan maastoos jedhanii waaman qaba daabboo irshoo yookiin raacitii hin qabne kan hin bukaa'intu isaaniif hafe akka dhakaatti jabaata yeroo dheeraaf alanshuun dirqama akka salphatti namaan alanfamu hoolaa yookiin re'ee qaluu barbaade kanaaf ammoo ibidda qabsiisuu barbaade muka goggogsaa qabsiisuu yaale garuu xiqqoo eega yaalii godhee booda qabsiisa jedhaa dhiisa hundi keenyas akkasuma goona masluufummaadha hardha boru jechaa tursiisna sababni isaa yeroo sanitti ibidda qabsiisuun dalagaa ulfaataadha guyyaa walakkaa namarraa fudhata mukaa fi dhakaa fuutanii guyyaa guutuu walitti ruguu qabdu sababa kanaaf innis booda hojjedha jedhaa tursiise yeroo lafti gara galgalaa dhiyaatu ibidda wayii arge rabbi isa harkisutti jira waan inni barbaadu ni beeka kanaafuu koottu jechuutti jira koottu garana koottu si dubbisuu barbaade jedhaanii jira namni kun sammuu isaa keessatti waa'ee ibiddaa yaadutti jira garuu itti aansuudhaan kallattii itti aanu garam akka deemuu qabus waan isa akeeku barbaada kanaafuu rabbiin mala kana fayyadamee isa hawatutti jira maatii isaatiin ibidda argee jira sanirraa waan ibidda ittiin qabsiifannu fiduu danda'a xiqqooma sii qofa afuufnee qabsiisna yeroon hedduu gubnu hin jiraatu jedheen
akkasumas bakka ibiddaa san irraallee waan gara bakka gaarii kan qubsuma nuuf ta'u nu qajeelchuu argachuu danda'a jedheen guyyaa 3 karaa kana deemee guyyaa 2 ammoo karaa kaan deemee ummata gaarii haala gaariin nama keessummeessu argachuu danda'a jedhe yaade rabbi Muusaadhaaf ibiddaa fi qajeelluma isaaf kennu barbaade Muusaan garuu ibidda biraa fi qajeelluma biraa yaadutti jira فلما أتاها نودي يا موسى and when he came to the fire yeroo magara isii dhufu yaa Muusaa jechuun itti lallabam inni ana rabbuka faqla'na alayk dhugumatti ani gooftaa keeti kophee kee baafadhu innaka bilwaadi almuqaddasi xuwaa ati laga qulqulleeffamaa xuwaa keessa jirta aayaa 4 keessatti waan kana hunda dubbate kun mu'jizaa gaazexeessummaati namoonni dubbii san dhagahuudhaaf akkamitti akka hawwataman ni beeka kun beeksisa ajaa'ibaati wal ataaka hadiisu Muusaa isa barsiisuuf gara ibidda qalbii ilma namaa waggaa 3,000 gubaa ture malaan isa waamutti jira akkasumas gara qajeelluma ilma namaa waggoota 1,000 qajeelchaa jiruutti waamaa jira kun mu'jizaadha mu'jizaa caale for thousands of years Allah this is the miracle of miracles